Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan televezyiina Itoophiyaati. Oduu isaa kana isinitti himaa oduu waliin hanguddataa jamaati. Lammiileen Itoophiyaa rakkoolee isaanii keessaa ba'uuf marii biyyaalessaa akka filannootti fudhachuu akka qabanii fi miira tokkummaa Adawaa irratti agarsiisan gonfachuun akka qaban Pireezidaant Saalawarq Zawudee dabarsan. Mariin dhimma kanarratti xiyyeeffate Finfinnee paarkii Michummaatti taa'ameera. Ministeerri nageenyaa adde Mufriyaat Kamil mariin biyyaalessaa kun ji'oottan ja'an darbaniif gaggeeffamaa turuu himanii adeemsa Itoophiyaa naga qabeettii fi dimokiraatoftuu ijaaruu keessatti hedduu kan abdatameedha jedhaniiru dabalata qabna. Rakkoo waloo biyyattii waliin furuuf waltajjiin marii biyyaalessaa magaalaa Finfinnee paarkii Michummaatti adeemsifame. Akka biyyaatti rakkoo waloo adda baasuun tokkummaan furmaata isaa barbaadu irratti kan xiyyeeffate waltajjiin marii kun deestinii Itoophiyaa fi ministeerri nageenyaa qindoominaan akka qopheessan ibsameera. Mata duree marii qareeyyiin boqonnaa abdii haaraa jedhamuun qophaa'een beektonni 1,200 hirmaataniiru. Marii kanarrattis Pireezidaant Saalawarq Zawudee, ministeerri nageenyaa adde Mufriyaat Kamil, hooggantootni olaanoon abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, hayyoonni, qaamoleen hawaasa garaagaraa naannolee biyyattii irraa argamaniiru. Ministeerri nageenyaa adde Mufriyaat Kamil injifannoo Adawaa irratti argame injifannoo abbootiin keenya aarsaa lubbuu itti kanfalanidha. Dhaloonni kunis garaagarummaa jiru dhiphisuun muuxannoo injifannoo Adawaa fudhachuun biyya nageenya ishee mirkanaa'e uumuuf gahee isaanii bahuu qabu jedhan. ላለፉት 6 ወራት ሲከናወን የቆየውና ባቲ ጃሃን ደርበኒ ፊ ፉላ ዱረትስ ጪሜ ከን እtti fufu waltajjiin marii biyyaalessaa adeemsa nageenya fiduu diimokiraasii fi biyya guddattee ijaaruu keessatti boqonnaa haaraa fi abdii guddaan kan eeggamudha. Akkuma injifannoo Adawaa jechuudha. Lolli Adawaa waraana tokko osoo hin taane wogii namummaa addunyaa irratti mul'atu kan cabseedha. Adawaan lola biyyoota lamaa osoo hin taane faallaa yaadoota lamaati. Abbootiin keenya Adawaa irratti injifachuuf garaagarummaa keessoo isaanii haa bultuun dhiisanii kaayyoo tokkoof waliin dhaabbatan. Dhaloonni har'aas kanarraa barachuun dhimma biyyaa irratti tokkoomuu qaba. Ministeerri nageenyaa adde Mufriyaat Kamil waltajjiin marii hawaasa hirmaachise kun gandoota 10,000 ol keessatti gaggeeffamuu ibsaniiru. በማህበረሰብ የምክክር መድረኮች በሀገራችን ከሚገኙ 16,000 ገደማ ቀበሌያት በ10,000 ገደማ ቀበሌያት እስካሁን ተካሂዷል። waltajjiin marii hawaasaan gandoota 16,000 keessaa gandoota 10,000 keessatti mariin taasifameera. Adeemsa kanaan lammiileen biyyattii hirmaataniiru. Marii kanaanis hawaasni haala ittiin nageenyi uumamuu danda'u eereera. Rakkoolee mudatan adda baaseera. Yaada furmaataas kaa'eera. Bulchiinsa naannoo fi hanga federaalaatti furamuu qabu jechuun diinagdee irratti, siyaasaa fi hawaasummaa irratti yaada kenneera. Biyyi kan ijaaramu wal dhaga'uuni. Kanneen marii kanarratti hirmaattan hundi keessan galatooma. Pireezidaant Saalawarq Zawudee abbootiin keenya biyyattii weerartootarraa bilisa gochuuf aarsaa ta'uun injifannoo argamsiisan, hojiin kunis bilisummaaf karrabaneera jedhan. የጋራ ምክክር መድረክ በዓላማ ዙሪያ ያሰባስባል። waltajjiin marii waloo kaayyoo tokko akka qabaannu nu taasisa. Rakkoo baroota hedduuf ture guyyaa tokkoon furuun hin danda'amu. Waan furuu dandeenyu hatattamaan yeroon furuu qabna. Mariin eegalame kun abbootiin dhimmaa nuyi yaada jedhu agarsiisa. Mariin kun sadarkaa gadiitti eegalame gara sadarkaa olaanutti dhufe. Kanatu biyya keenyaaf furmaata fida. Daandii dheeraa deemuus dandeenya. Ammas garuu akka biyyaatti hojii hedduutu nurraa eegama. Madaatu jira. Madaa kanammoo tokko taanee waliif qorsuu qabna. Beektonni ijaarsa biyyaaf ga'ee keessan ba'aa jirtan galatoomaa isinin jedha. Kanaan dura beektota, hojjettoota mootummaa fi bakka buutota hawaasaa waliin sadarkaa adda addaatti mari'atamaa akka ture himameera. Mariin kun guyyoota 3 kan turu yoo ta'u, rakkoo akka biyyaatti jiru waloon adda baasuu fi yaada furmaataa irratti waliin hojjetamuu qaba jedhameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruutti miseensonni ABO 521 gocha badii raawwachuuf leenjirra turan harka kennachuu isaanii waajjirri bulchiinsa fi nageenya godinichaa beeksise. Dargaggoonni harka kennatan kunniin dargaggoonni Oromoo gocha badii raawwachuu irraa of qusachuun karaa nagaatiin akka qabsaan waamicha dabarsaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota komunikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Balaachuu Jabeessatu qindeesse.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti miseensonni abaa'oo shanee gocha badii raawwachuu fi leenjii irra turan 21 karaa jaarsolii biyyaatiin harka kennachuu isaanii waajirri bulchiinsaa fi nageenya godinichaa beeksise. Miseensonni abaa'oo shanee karaa nagaatiin mootummaatti harka kennatan kunniin dargaggoonni gocha badii irraa karaa nagaatiin harka isaanii mootummaaf kennuu qabu jedhan. Baanee uummatatti dabalamne uummanni immoo gara jaarsaatti nu laate jaarsoliin gara keessanitti nu fide. Ittuma akkuma keenya kanatu dhufanii gara keessanitti bareedanitti fakkaata. Ulfaataadha hallumti isaaniiyyuu nyaata sin argannu wayyaa sin miiccannu bishaanis akka garaa yooma waan tokko jiruyyuu nyaata kana yoo nyaachuuf kan harka dhiqatinaa nu jennu uwwatu lafuma kanarratu magangalannu jiraannaa jireenya isaanuma duuka ani gara fuulduraaf garuu abaawoon kun waanuma wanta gaarii natti hin fakkaatu natti. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii aanaa Amuruu Saajiin Olaanaa Abdiisaa Saffaa akka jedhanitti humnoota badii kana dhabamsiisuudhaa fi hojii ooppireeshinii hojjetameen meeshaawwan waraanaa kilaashii 17 meeshaa boodattafaa SKS jedhamu 10 shugguxii 3 fi boombii 3 humna kanarraa booji'uun danda'ameera. Miseensonni abaa'oo shanee harka kennatan kunneen leenjii hubannoo isaanii cimsuudhaan gara hawaasaatti akka deebi'an ta'eeras jedhan. Hojii ooppireeshinii qaamoleen nageenyaa gaggeesseetiin akka aanaa keenyaatti naannoo kilaashii 17 fi SKS meeshaa boodattafaa 10 fi boombii 3 manneen shiishaa 10 olitti kan ta'u ooppireeshinii magaalaa fi baadiyyaa irratti humna addaa waliin ta'uutiin kan gaggeessine uffata leenjarii garaagaraa manoota hedduutii halkan uffachuutiin uummata keenya kan doorsisan manoota hedduu gandoota baadiyyaa hedduu keessaatii kan baafne ta'uu isaati. Miseensonni abaa'oo shanee harka kennatan tokko tokkos bosona galuu keenyatti hedduu gaabbinee jirra. Haalli keessa turre ulfaataadha. Dargaggoonni qabsoo hin malle keessa galanii jiran gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu jedhan. Ergaa achi gallee ilaalle garuu baay'ee qarqara isaa teenya dura yoo ilaallu salphaa nutti fakkaate gawwomne dhaqne achi gallee yoo ilaallu garuu baay'ee ulfaataadha. Ulfaata. Nyaanni sin jiru dhugaatis akka garaan dhugnu bishaan illee jechuudha. Deebine immoo heddeetti teenyetti chochoone sifachiisin adeemnu. Hunduma isaa argineerra saanduqaas bubbulleerra haalli isaan irra jiran. Anamma uummata Oromoos haa ta'u uummata Amaaraas haa ta'u maalis akka ta'u akka isaan hin nyaachisne dhaamanii isaaniif. Jaarsoliin biyyaa fi maatiin ijoollee bosonatti galanii yaada kennaniin abaa'oon shanee ijoollee keenya bosonatti galchuu isaa fi gadda guddaan nutti dhagahamee ture. Yeroo ammaa garuu ijoollee nuuf deebi'anitti gammannee jirra. Kana booda qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya naannoo keenya eeggachuuf inni tumsinaa jedhaniiru. Namni laga taa'een qabsaa'u yoo ba'e immoo mootummaa qabateetti jiraachuu barbaachisaadha. Mootummaatiin qabatee barbaachisa malee dhaamsanii dabarsummaa ijoollee kanaaf barumsa isaanii baratanii kaawoo isaanii baratanii qonnaa isaanii qotanii ijoollee warra duubatti gara fuuldura akka isaan yaadne ijoollee kun nu gorsanii ammas taanaan unis tokko taane ammas aanaa keenya wajjin liyyoo ayilii wajjin ta'aniiru aanaan keenya tokko taane jaalalaan wal duukaa tokko taane jiraannaan qabsoon nagaa. Bulchaan aanaa Amuruu obbo Balaay Goshuu gama isaaniitiin akka jedhanitti gochi abaa'oon shanee aanaa kana keessatti raawwachaa ture gocha suukkanneessaa ture. Yeroo ammaa garuu hojii ooppireeshinii qaamolee nageenyaa waliin hojjetameen bu'aan guddaan argameera. Abaa'oo shaneen yaa gocha suukkanneessaa nama qaluu nama ajjeesuu gandoota keenya tokko tokko keessatti ajjeeftee jirti. Ajjeesuu qofa osoo hin ta'in karaa suukkanneessaa ta'eetiin hawaasa aanaa keenya hawaasa ganda sanaa nuti illee akka bulchiinsa aanaa keenyaatti baay'ee nu gaddisiisee jira. Kanaaf gochi kun gocha baay'ee suukkanneessaadha, gocha baay'ee saalfachiisaadha jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjee akka jedhanitti qindoomina qaamolee hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan sakatta'insa yeroo garaagaraa taasifameen humnoota badii abaa'oo shanee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Kanneen loojistikii abaa'oo shanee ta'an hedduu isaanii seeraan akka gaafataman ta'aa jira. Yeroo ammaas hojii olaantummaa seeraa caalmaatti kabachiisuudhaa fi hawaasa waliin ni hojjetama jedhaniiru. Rukutamaa kan jiruu fi qabamaa kan jiru kaanis harka laachaa kan jiranii ta'uunsaa aanaalee baay'ee keessatti kaasuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf aanaa Amuruu keessatti abaa'oon shaneen manneen isaanii rukutameera. Irra darbees harka laataniitu jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati.
Bulchiinsi magaalaa Adaamaa manneen 13,000 ol labsii bara 2004 dura seeran ala ijaaraman seera qabeessa taasisuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Pirezidaantii itti aantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalota Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii hojiiwwan gama kanaan hojjetamaa jiran daawwataniiru. Mangistuu akkuma akka taanutti dhiyeessa. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa rakkoo ijaarsa seeraan alaa bulchiinsa gaariif sababa ta'an furuu fi hawaasa hirmaachisuun sosochii pilaanii magaalichaa sirreessuu fi manoota labsii dura ijaaraman seera qabeessa taasisuu eegalee jira. Bu'uuruma kanaanis manneen bara 2004 dura ijaaramuun pilaanii magaalichaa osoo hin eegin ijaaraman sirreessuu fi sosochii taasifamaa jiru. Pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii dabalatee kantiibota bulchiinsa magaalotaa 19 irraa walitti dhufaniin daawwatameera. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee rakkicha furuu fi hawaasa magaalichaa hirmaachisuun koree hundeessuun hojii hojjetamee bu'aa gaarii argameera jedhan. Waggaa 20 waggaa 30 lafa of harkaa qaba. Kaartaan arganne isa kana kaartaa akka argatu gochuudha hojiin hojjetame. Regularization jennee fudhannaa jechuudha akka sirrichaati. Waliigalaan dhoowwii irraatiin rakkoo uummataa kan ta'e sirna bulchiinsa lafaa fooyyessuu irratti hojii hojjetame isa dhoowwatame. Isaan akka magaalaa Adaamaatti sochii hanga ammaa jiru itti milkoofne jennee ilaalle. Pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa Aadde Caaltuu isaanii daawwicha irratti hawaasa hirmaachisuun hojii guddaan hojjetamuu akka danda'u bulchiinsi magaalaa Adaamaa fakkeenya gaariidha jedhan. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun abbaan ofirraa jalqabee uummanni mataa isaatiin shaakalaa deemuun kana dhiibbaa mootummaatiin osoo hin taane rakkoo qabatamaa jireenya isaaniitiin baratan irraa ka'anii falakkanaa mataa isaaniitiif kaayaa bulchiinsa deeggaraa dhufuu isaaniitiin magaalonni biraa jiraattonni magaalota Oromiyaa keessa jiran hundinuu warri mana seeraa hin qabne warri kaartaa hin qabne keessattuu kan labsii dambii ijaarsa seeraan alaa dambiidhaan dura akkaataatti wal madaaluu danda'u bulchiinsi hundinuu kanarraa muuxannoo fudhate rakkoo qabatamaa magaalaa isaanii keessa jiru hiikuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf ani sosochiin akkanaa kun magaalota biraatiifis muuxannoo olaanaa ta'uu qaba. Kantiibonni daawwicha irratti argamanis fakkeenyummaa argatan gara magaalaa isaaniitti fudhachuun hojiirra kan oolchan akka ta'e himaniiru. Garuu gadi ta'anii uummata wajjin mari'atanii mariidhaan irratti walii galanii kan ka'uu qabu kaasuu kan seera qabeessa gochuun danda'amu seera qabeessa gochaa deemu gubbaarratti hanqinni hin jire jechuudha. Kana magaalli Adaamaatti galee jira. Kana sirreessuu gubbaarratti jechuudha. Nullee muuxannoo kana fudhannee hojiirra kan oolchinu yoo ta'e hawaasni keenya uummanni keenya sirriitti nu dhaga'a jechuudha. Gadi teenya kan waliin mari'annuuti sirriitti nu dhaga'a. Gadi ta'anii uummata wajjin mari'atanii uummannis amananii fudhatee ofii isaatiin qabeenya isaa jalaa siisaa ofii isaatiin qabeenya jalaa kaasaa iddootti akka galanii fi shanashanamee lafti qoqqoodamee fi warra achii koo iddoo biraa akka isaan qubachiisanii kanneen gochuun kaana xirii isaallee siiksee magaalaa san keessatti bakka jiraatan karaa sirriitiin akka jiraatan gochuun hojii baay'ee fakkeenyummaa gaarii qabuuf magaalaa hunda keessatti baay'ee kana rakkisaa ture waan ta'eef kun magaalaa hundaaf dhimma muuxannoo qabu gaarii qabu waan ta'eef karaa kanaan kana garreejaa kun hojii baay'ee gaariidhaaf jajjabaatee itti fufuu qabu. Hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa Obbo Jamaal Kaadir gama isaaniitiin fakkeenyummaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa gaarii ta'uu himuun kallattii labsii manneenii mootummaan baasee giddu galeessa godhachuun magaalonni biroos rakkicha hiikuu fi hojjechuu qabu jedhan. Fedhii uummataa karaa ammateen namni kamuyyuu karaa dhiibbaan kamuu irra hin geenneen hojiin kun hojjetamaa jira. Hojiin kun hojjetamuun keessattuu pilaaniin magaalota keenyaa lafarra akka bu'uuf magaalli keenya pilaaniin akka hoogganamuuf hojii ijoodha jechuudha. Hojii ijoodha waan ta'eef inni kun hojiitti deemamaa garuu ijaarsa seeraa alaa sirriitti xiyyeeffannaa itti kennamee dhoogamaa jechuudha. Jiraattonni fedhii isaaniitiin mana isaanii diiguun pilaanii magaalichaa qindeessuu irratti hirmaatanis bu'uuraalee misoomaa akka mijatuu fi hojicha hojjechuu isaaniitti kan gammadan ta'uu himaniiru. Abjuu keenyaan amata 35 san abjuu san mootummaan keenya nu dhugoomsuudhaaf dhufe jedheeti amanna. Uummanni keenya fedhii qaba inni nurraa ture. Amma yoggaa karaa kana kaasnu yoggaa karaa kana baasnu uummanni keenya walitti bahee walitti baasee nu nyaachisee nu obaasee qalee nu nyaachisee nu obaasaa ture. Saganticha irrattis biirooleen bulchiinsa magaalaa Adaamaa yeroo jeequmsaa gubatanii turan ijaaramuudhaan gara hojiitti seenanis daawwatamanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dhiibbaa garaagaraa keessaa fi alaan mudataa ture dandamachuun hojii jajjabeessaa hojjenneerraa jedhan. Obbo Shimallis kana kan himan yaa'ii idilee caffee Oromiyaa 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti taa'amaa jiru irrattidha. Xumura yaa'ii kana irratti labsiiwwanii fi muudamoonni garaagaraa ni raggaasifamu jedhamee eegama. Abdul Naasir Jamaal dabalata qaba. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 13ffaa
waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa isaa taa'aa jira. Yaa'ii idilee kanarratti gabaasni raawwii hojii seektaroota garaagaraa ji'oottan 6 darbanii pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaatiin dhihaate irratti mari'atamaara. Miseensota mana marichaa caffee Oromiyaatiin ana haa dhufu kan jedhan afyaa'iin mana marichaa Adde Loomii Badhoo bara kana hojii misoomaan bal'aan hojjetamus caalmatti fedhii fi fayyadamummaa uummataa akka mirkanaa'uuf tumsa qaama hundaa gaafata jedhan. Yaa'iin bara kanaas yeroo murni TPLF gocha gantummaa raayyaa ittisa biyyaa fi biyyaa irratti raawwateen tarkaanfiin olaantummaa seeraa irratti fudhatametti taa'amuunsaa adda isa taasisas jedhan Adde Loomii Badhoon. Humni Tuulaa adda bilisummaa uummata Tigraay gocha gantummaa biyyaa fi raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeesseen wabii nageenya uummataa fi birmadummaa biyyaatiif waardiyyaa kan dhaabbate raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu humna badii kanarratti fudhatamee fi hirmaannaa uummata bal'aatiin injifannoon galmaa'e olaanaa ta'uu bira darbee humnoota badii alaa fi keessaaf wal ijaaranii hojii diigumsaa biyyaa irratti bobba'aniif barnoota fi ergaa guddaa kan dabarse ta'uusaati. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan karaa haqa qabeessa nagaa fi bilisaan akka xumuramuufis mootummaan gahee isarraa eeggamu kan bahatu ta'uu dubbatan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa miseensota caffeetiif dhiyeessaniin dhiibbaa garaagaraa keessaa fi alaa muudachaa ture dandamachuun hojiin jajjabeessaan hojjetamaa tureera jedhan. Keessattuu boora'uu nageenya biyyaa, weerara COVID-19 fi weerarri hoomaa hawaannisaa qormaatilee ciccimoo muudatan keessaa isaan ijoodha jedhaniiru. Dhabamuu nageenyaa fi tasgabbii, weerara idil addunyaa dhibee COVID-19 akkasumas weerara hawaannisaa akka naannoo keenyatti deddeebi'ee miidhaa qaqqabsiisaa ture keessatti qaama gama hundaan uummata keenya dadammaqsuu fi hirmaachisuudhaan injifannoowwan gama hundaan galmaa'aa turan kan dinqisiifatamuu qabanidha. Carraa kanaanis uummatni naannoo keenyaa fi hoggan sadarkaadhaan jiru hojii guddaa hojjeteef kabajamaa caffee kana fuulduratti ulfina guddaadhaan galateeffachuun barbaada. Nageenyaa fi tasgabbii amansiisaa mirkaneessuun hariiroo uummattoota naannolee ollaa waliin cimsuuf hojiin bal'aan hojjetamuus obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa kanaan ibsaniiru. Mootummaan naannoo keenyaa nagaaf tasgabbii waaraa kallattii hundaan akka uumamuuf duudhaalee nagaa waliin jireenya uummatootaa cimsuuf naannolee ollaa waliin michummaa qabnu daran cimee akka itti fufuu fi nagaan hojii misoomaa waliin irratti hirmaachuudhaan jijjiirama biyya keenyaa gaggeessaa jirtu akka milkaa'uuf ji'oottan 6 darban hojii xiyyeeffannaa hojjetamaa turan keessaa isa tokkodha. Hojii gama kanaan hojjetamaniinis naannolee ollaa keenya wajjin yeroo kamiyyuu caala yeroo ammaa kana tasgabbiin ummatoota ollaa waliin jiraatan keessa kan jiruu fi hojiin gama kanaan eegalame gara fuulduraatti cimee kan itti fufu ta'a. Gama biraan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa tureen cinatti hojii misooma qonnaafis xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa turuu kan himan obbo Shimallis Abdiisaa kanaanis oomisha qamadii jallisiin misoomsuu, qonna ammayyeessuu akkasumas makaanaayizeeshinii irratti hojjetamaa ture jedhan. Jalqabbiin kilaasteraan misoomsuu kun oomishaa fi oomishtummaa qonnaa keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf akka milkaa'ina tokkotti gumaacha olaanaa buusaa akka jiru hubatameera. Qonna naannoo keenyaa gara makaanaayizeeshiniitti ceessuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Ji'oottan 6 darbe keessatti tiraaktaroota 310, kombaayineroota 80 qonnaan bulaaf dhiyaachuu isaatiin teknooloojiiwwan kunneen dhamaatii qonnaan bulaa hir'isuu eegaluu bira darbee baasiin qonnaan bulaan baasu akka hir'atu taasisuun akkasumas rakkoo qulqullinaa fi qisaasama oomishaa irratti ture xiqqeessuu eegaluun dabalataanis ariitii fi bal'inaan oomishuuf humna guddaa ta'uu isaatiin dhimma jajjabaachuu qabudha. Tiraaktarootaa fi kombaayineroota 1,000 ta'an ajajamanii oomishamanii gara biyyaatti geejjibamanii muraasnis biyya galanii jiru. Raawwii seektaroota barnootaa,
fayyaa, ijaarsa piroojektootaa, tajaajila bishaan dhugaatii, qaala'insa jireenyaa fi daldalaa to'achuu akkasumas kenna tajaajila lammummaan hojiiwwan hojjetamanis miseensota caffee Oromiyaaf dhiyeessaniiru. Miseensonni mana marii caffee Oromiyaas gabaasa dhiyaatee wal qabatee gaafii fi yaada garaagaraa dhiyeessaniiru. Xumura yaa'ii kanarratti labsii garaagaraa 7 fi muudamoonni garaagaraa miseensota mana marichaaf dhiyaatee irratti erga mari'atamee booda ni raggaasifama jedhamee eegama. Keenya Teediroos Tolaa Adaamaadhaa bilbila irratti argama. Teediroos akkam oolte mee waliigalaan yaa'ii kanarratti yaadonni ka'an maal fakkaata? Akkasumas pirezidaantiin Shimallis hojii waliigalaa hojjetame irratti yaadni isaan kaasan maal fakkaata? Yaada isaanii kanarratti immoo miseensonni caffee gaafiin isaan gaafatanii fi akkasumas deebiin pirezidaantichi kennanii yoo jiraate akka waliigalaatti oolmaa caffee kana daawwattoota keenya biraan gahe. Tole daawwattoonni akkam oltanin jedhan egaan guyyaa har'aa yaa'ii idilee 13ffaa kan bara hojii shanaffaa caffee Oromiyaa guyyaa har'aa kana ganama irraa qabee taa'amaatii ture. Kanaanis oolmaa guyyaa har'aatiin gabaasni raawwii hojii mootummaa kabajamoon pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dhiyeessanii irratti mari'atamaa ture. Egaan ji'oota 6 darbetti gabaasni raawwii kun kan adoolessa bara 2012 hanga muddeetti jedhudha kan qoratamu jechuudha. Akka waliigalaattis dhimmootni ijoo raawwataman seektaroota naannichaa keessatti dhimmoota ijoo ta'anii kaasuudhaan yaalanii jiru. Pirezidaantiin keessumaa gama barnootaatiin milkaa'inni guddaan argamedha kan kaasanii hojii baruu barsiisuu keessatti daree dabalataa 34 caalan hirmaannaa ummataatiin ijaaruun danda'amee akka jirudha kan kaasame. Keessumaa immoo afaan naannolee Oromiyaa wajjin waldaan geessan barsiisuu wal qabate afaan dhalootaa akka afaan lammaffaatti keessumaa afaan Somaalee, afaan Sidaamaatii fi afaan Affaar barsiisuunis akka milkaa'inaatti ilaalamee jira. Akka waliigalaattis gama hawaasummaa diinagdeetiin keessumaa oomishtummaa qonnaa dabaluu irratti mekaanaayzeeshinii qonnaatiin haalaan fayyadamuu fi jallisii qamadii jallisii bonaatiin misoomsuu irratti bakka kana dura qamadii itti misoomnetti hojii eegaluunis kanarraas bu'aa jajjabeessaan argamaa jiraachuun isaatis gama diinagdeetiin dhimma milkaa'ina ijoo laallameedha. Gama galii walitti qabuutinis yoo laallame bara kana birriin biliyoona 17 yookaan ammoo karooraan ol galiin walitti qabamuu danda'ee jira jechuudha. Ji'ootaan 6 darbanitti galiin yoo laalamu waggoota 2 darbanitti jedhanii pirezidaantii Shimallis yogguu gabaasa dhiyeessanitti akka waggaa tokko gidduutti iyyuu galiin birrii biliyoona 17 gadi ta'etu walitti qabama. Amma walakkaa waggaa keessatti kun walitti qabamuun akka milkaa'inaatti ilaalamee jira. Kanaan alatti immoo egaan yaada fi marii godhameen miseensotni caffeetis yaada qaban yaada deeggarsaa qaban dhimmoota cimee itti fufuu qabu irrattis wal qabatee yaada kaasanii jiru. Gaafiis bifa gaafiitiin dhimmoonni ka'an jiru. Keessumaa rakkoo guddaan yeroo ammaa ka'aatii jiru hawaasa harka qalleeyyii baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa jiraatan birattis ta'e hojjettoonni mootummaa qaala'insa gabaatiin iddoo rakkataa akka jiranidha. Keessumaa oomishaaleen bu'uuraa kanneen akka zayitii fa'aa keessumaa kan biyya keessatti oomishaman simintoo fa'aas dabalatee gabaarratti akka malee qaala'aa jira. Kanaanis miidhamaa jiraadha. Kan kaasanii gaafiin miseensota caffee kan biroon waliin gahinsa piroojektota kanneen akka daandii bishaanii fa'aa wal qabatee daandiin kan gara godina Arsiitti ka'e godina Gujiitti irraa kan ka'e rakkoon daandii bal'aa ta'e jiraachuudha. Gama bishaaniitiin keessumaa bulchiinsa magaalaa Mataa Haraatti akkasuma godina Qeellam Wallaggaattis rakkoon bishaan dhugaatii guddaa ta'e jiraachuun ka'ee jira. Miseensota caffeetirraa gama dhiheessii tajaajila barnootaatii fi fayyaatiinis rakkoo guddaan ka'ee jiraachuu miseensonni caffee manichaaf kaasanii jiru. Dhimma kanarrattis hooggantoonni dhimmi isaan laallatu biiroolee irraa jechuudha deebiitti kennanii jiru. Keessumaa gama waliin gahinsa piroojektota misoomaatiin kan wal qabatu kan ka'e akka waliigalaatti piroojektota misoomaa haaraa piroojektota bu'uuraalee misoomaa haaraa eegalchiisuudhaan caalatti kan eegalaman xumursiisuun kallattii yookaan immoo toora xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu isaati kan kaafame. Piroojektota immoo ijaaraman hawaasni fedhii dheebuu misoomaa waan qabuuf qofas piroojektota waliin ga'uu hin danda'amu. Piroojektootas bifa dhawaataanii dursa bakka barbaachisutti ijaaruutu barbaachisaa jedhanii kaasanii keessumaa sadarkaa pirezidaantii aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Oromiyaa Dr. Girmaa Amanteeti kana kan deebisanii haqummaa mirkaneessuudhaaf illee gaafiin piroojektota bifa walsimaa ta'een hawaasa hunda rakkoo hawaasa hunda godina hunda bifa giddu galeeffateen
kan deebisamaa deemuu qaba kan jedhani rakkoo gabaatiin wal qabatee immoo kan ka'e oomishaalee jiran kan keessumaa kan biyya keessatti oomishaman oomisha isaanii daran dabaluudhaan rakkoo dhiheessii furuun ni danda'amaadha. Alseerummaa hojii daldalaa keessa jiru immoo daldaltoota seera dhiyeessuudhaan hordofii jabaa gochuudhaan akka fooyya'uu danda'uudha. Kan kaasanii akka waliigalaatti gama misoomaatiin gama nageenyaatiin gama keessumaa filannoo bara kanaa irrattis akka milkaa'inaan xumuramu gochuudhaaf xiyyeeffannaa guddaadhaan paartiinis ta'e mootummaan biyya bulchuuf kutannoo cimaadhaan akka hojjetudha kan waliigalame. Egaan waliigalatti dhimmoonni akka hanqinaatii fi gaafii miseensota caffee ta'an kun yeroo hafe keessattis galtee ta'uudhaan akka caalaatti irratti hojjetamudha. Kan ka'e pireezidantii Shimallis Abdiisaatis yaada waliigalaa hogguu kennanitti takkaatti piroojektota hunda waliin gahuun hin danda'amu garuu hawaasa keenya hirmaachisnee rakkoo guddaa jiru furuun ni danda'amaadha kan jedhani. Jijjiiramnii fi tajaajilli biyya kanatti kennamu hundumtuu gama faayidaa fi jireenya uummataa fooyyessuu danda'u giddu galeeffatamee ta'uu qaba. Kan kaasanii dhaloota ammaa kana immoo barnootaaf teekinooloojiidhaan gahoomsuudhaan rakkoo gama misoomaatiin jiru furuun akka danda'amu pireezidaantii Shimallis kaasanii jiru. Keessumaa barnoota irratti investi godhuun manneen barnootaa bultii addaa 7 manneen barnoota sadarkaa 2ffaa ifa boruu piroojektota 100 ta'an ijaaramaatii kan jiran isaan kun illee sadarkaa ijaarsi isaanii jajjabeessaa akka ta'e gabaasa caffeetiif dhiyaatee jira. Barnoota irratti investi kan goonuu fi kallattii qabsoo keenya gara itti aanu waan ta'e fedhanii dinagdee irratti cimina guddaan hojjechuu qabnanii ariitiidhaan oomishuu baay'inaan oomishuu kaasanii jiru. Kana alatti piroojektota ijaaraman kan hafan immoo ga'umsaan ijaaruu qulqullinaan ijaaruun tu barbaachisa malee piroojektota haaraan hawaasni gaafatullee dhagaan bu'uuraa kaa'uun bakka bakkatti dhagaa kaa'uun bu'aa akka hin qabneetti kaasanii jiru. Walumaa galatti hooggantoonni biiroolee adda addaa hoogganan gaafii ka'eef deebii kennanii jiru. Akka waliigalaatti guyyaa har'aa gaafantiin dhiyaate kun yaa'iin idilee caffee kun dhimmoota adda addaa gamaa waliin jira. Guyyaa boruu wixineewwan labsii adda addaa akka raggaasifaman ni eegama. Xumura irrattis muudamni adda addaa guyyaa boruu akka ragga'uu ni eegama. Oolmaan guyyaa har'aa kana fakkaata ture guddata. Daawwattoota galateeffachuun hatoon asirratti xumure. Tole galatoomii Teediroos Tolaa magaalaa Adaamaatii gabaasa bal'aa daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf. Oduudhuma wal fakkaatuun yaa'iin caffee Oromiyaa addee Loomii Badhoo yaa'ii gaggeeffamaa jiru kanarratti caffeenis ta'ee mootummaan naannichaa hojiilee bu'uura uummatummaa qabanii fi hojiilee idilee haala milkaa'ina ta'een hojjechaa turuu himaniiru. Ammas garuu gama kanaan hojii guddaatu nu hafa jedhan addee Loomiin. Injifannoowwan akka biyyaa fi naannoo keenyatti roga raangoonfanne keessatti gaheen kabajamaan caffeen kun qabu guddaa waan ta'eef fuulduraafis tumsi gama hundaan taasiftan cimee akka itti fufuu qabu ibsaa baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Yaa'ini caffee Oromiyaa kun wayitaa ayyaanni injifannoo Adawaa 125ffaan kabajamaa jirutti taa'amuun isaa adda isa taasisa kan jedhan addee Loomiin injifannoo Adawaatiif gumaachi gootota Oromoo olaanaa ta'uu dubbataniiru. Qabsoo bilisummaa asxaa kabaja biyyaa ulfina Afrikaanotaa fi uummata gurraacha hundaa akkasumas mallattoo tokkummaa saboota sablammootaa fi uummatoota biyya keenyaa kan ta'e humna koloneeffataa kan ittiin jilbiiffachiisne tokkummaan jiraannan waa hunda injifachuu akka danda'amu addunyaaf kan itti agarsiisne seenaa Itoophiyaa fi saba gurraachaa biratti iddoo olaanaa kan qabuu fi goototni Oromoos gatii qaqqaalii kan itti kaffalan injifannoon Adwaa waggaa 125ffaa gurraandhala 23 kabajuuf yeroo hojiin guddaan itti hojjetamaa jiru ta'uusaa yaa'ii kan keenya yaa'iiwwan kanaan duraatiin adda isa taasisa. Asirratti wanti hundi keenya hubachuu qabnu fardeenii fi gootota Oromoo tarsiimoo fi ogummaa loltummaa Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee yookiin Fitaawuraarii Habta Giyoorgis, Gabra-Maariyaam Gaarii fi kanneen maqaa isaaniin tuqneen alatti waa'een injifannoo Adwaa yaaduun baay'ee rakkisaa ta'a. Waan ta'eefis injifannoo Adwaa qaama seenaa boonsaa uummata Oromoo waan ta'eef uummanni keenya guyyaa kana ulfina olaanaadhaan kan kabajuu fi fuulduraafis kunuunfachaa. Ayyaanni injifannoo Adawaa 125ffaan godina Harargee Lixaa fi Baaleetti marii paanaalitiin kabajameera.
Dhaloonni ammaa injifannoo abbootiin humna faashistii Xaaliyaanii irratti gonfatan imala badhaadhinaa biyyattiin eegalte irratti akka mirkaneessuun waamicha dabarsameera. Gabaasa waajjiraalee dhimmoota kominikeeshinii godinaalee lamaan irraa nu ga'e Nuuroo Amaanutu qindeessa. Ayyaanni injifannoo Adawaa marsaa 125ffaan sadarkaa godina Baaleetti marii paanaalitiin kabajameera. Marii paanaalii kana irratti waraqaan qorannoo mata duree ga'ee Oromoon injifannoo Adawaa keessatti qabaataa turee fi ergaa dhaloota har'aatiif qabu jedhuun hayyuu yuunivarsiitii Madda Olaaboo kan ta'an Dr. Muhammad Jamaaliin dhiyaate hirmaattotaan mariin irratti gaggeeffameera. Hirmaattonni ayyaana kanaa tokko tokko dhaloonni ammaa injifannoo abboota isaa irraa tokkummaa fi walta'iinsa baruun biyyattii jijjiiruuf hojjechuu qaba jedhaniiru. Akkuma abboonni keenya kaleessa injifannoo weerara alaanutti dhufe uummata Xaaliyaanii kan uummata keenya gabruufatu dhufe injifatan sanitti injifannoon har'aa diinni har'aa biyya keenya weeraree jiru yoo jiraate hiyyummaadha. Hiyyummaa kana balleessuudhaan badhaadhina biyya keenya keessa dhugoomsuu keessatti dargaggoon keenya dubartoonni keenya kutaan hawaasa hundi gahee isaarraa eegamu bahuu qaba. Itoophiyaan akka Oromiyaa malee hin jiraan, Oromiyaan akka Itoophiyaa malee hin jiraannetti kana dhaloota keenya barsiisuu fi qabsiisuun nu biraa fi hayyoota keenya biraa fi gootota keenya akka wal dhaalan akka biyyi tuni dhaaltuu malee hin hafnetti seenaa keenya dhaalchisu, aadaa keenya dhaalchisu, Oromiyaan akka keessattuu Adawaa keessaa kaleessa nu beekan kan jedhe gooticha Hacaaluun keenya kan dabre kan gaafa Adawaa san kan inni jedhe san barachuu qaba dhaloonni duubaan dhufu. Kadhaatu kadhaamnu nama ammaa kan hin hubatin ka seenaa kaleen beekne kan hin beeka fakkaate wallaala ta'e akka kaleessaatitti haa deebinu walaa jaalannu biyya tana haa ijaarru biyya tana haa misoomsinu biyya tana nagaa biyya tana haa eeynu. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa godina Baalee obbo Aduulaa Hirpaayyee dhaloonni haarofni har'aa seenaa bareedaa kaleessaa maal akka ture baruun gumaacha har'a biyya ceesisuuf isarraa barbaadamu hubachuudhaan ga'ee isaa akka bahu gaafataniiru. Gaheen amaanaan nurratti gatamee jiru olaanaa waan ta'eef seenaa abbootii keenyaa injifannoo abbootii keenyaa kaleessaa sana sirriitti barre har'a ammoo gaheen kiyya maali qoodi kiyya maali jenneen gahee nurraa eegamu karaa guutuu ta'e bahuudhaaf qophaa'uu waan nurra jiruuf ayyaana kana yeroo kabajinu gahee kaleessa abbootii keenyaa yaadata injifannoo abbootii keenyaa yaadata goototi kaleessaa injifannoo galmeessana yaadata injifannoo itti aanuuf immoo gahee nurraa eegamu bahuudhaaf qophaa'uun akka nurra jiru. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanichi godina Harargee lixaa magaalaa Ciroottis marii paanaalitiin kabajameera. Sirna kabaja ayyaana kanaa irratti kan argaman waajjira paartii badhaadhina godina Harargee lixaatti itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa obbo Abdurrahmaan Hubeebii injifannoo Adawaa keessatti gaheen Oromoo olaanaa ta'uu kaasaniiru. Injifannoo Adawaa irratti jeneraalota 11 keessaa 9 Oromoodha jechuudha. Ayyaana Adawaa irratti injifannoo galmeessise. Kanaaf injifannoon tun injifannoo teenya waan ta'eef abbaa taanee kunuunfannee kabajuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Hirmaattonni ayyaanichaa tokkummaa Adawaa irratti mul'ate dhaloonni ammaa ijaarsa biyyaa keessatti irra deebi'u qaba jedhaniiru. Hayyoonni keenya immoo kanneen biyyoota alaa jiranis kanneen Itoophiyaa keessa jiranis dhimmoota siyaasaarra wal nyaachuu osoo hin taane dhimmoota dhuunfaarra wal nyaachuu osoo hin taane dhimma biyyaa irratti gad ta'anii mari'achuu riyaakti gochuu kitaaba barreessuu jenereeshinii ammaan tanaa kana barsiisuu kanaatu irraa eegamu. Har'aa miti mililikootaa fi asxoota keessallee warri qabsaa'aa ture warri biyya fi daangaa fi kabachiisaa ture ilmaan Oromooti. Dhiiga hayyoota kalee dabre akka jaarraa abbaa gadaa akka Taaddasaa Birruu namni jaalatu lafeen isaanii ni waraanti qabsoo bilisummaa har'aa arganne tana galmaan gayuu qabna geenya galmaa ifshakkuu qabna. Jaaramuu qabna wal jala yaa'uu qabna hada gongora qabu sirreessachuu qabna. Gabaasni kun kan tajaajila oduu Itoophiyaa fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Harargee lixaati. Yuunivarsiitiin Haramayaa barattoota 4,174 sagantaa garaagaraatiin barsiisaa ture eebbisiise. Barattoonni kunneen waggaa darbee eebbifamuun isaanirra kan ture yoo ta'u sababa dhibee koronaatiin osoo hin eebbifamin hafuun isaanii sirna eebbaa kanarratti himameera. Eebbifamtoota keessaa barattoonni 1,325 dubartoota jedhameera. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Jamaal Yusuf Yuunivarsiitichi hojii baruu fi barsiisuu cinaatti hojiilee qorannoo garaagaraa hawaasa fayyaduu danda'an gaggeessaa jiraachuu himan. Eebbifamtoonni hojii irratti bobba'aniin imala badhaadhinaa biyyattiin jalqabdee milkeessuuf gahee isaanii bahuu akka qabanis dhaamaniiru. Deetaan Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Kiflee
Eebbifamtootni muuxannoo barsiisota maatii fi hawaasa naannawaa irraa argatan hojiin agarsiisuun yeroo gara hojiitti seenan waan hunda dursa hawaasa isaanii tajaajiluuf dursa kennuu akka qaban hubachiisaniiru. FBCtu gabaase. Kabajamoo daawwattoota keenyaa odeeffannoo fi oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Oduu maddeen alaatirraa arganne isinitti himna. Torban kana keessa biyyoonni Afrikaa 24 talaallii COVID kan argatan ta'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Haaluma kanaan Cote d'Ivoire dhaabbata idil addunyaa talaallii COVID COVAX irraa talaallii 1,000 harkaan gaatteerti. Ministeerri fayyaa Cote d'Ivoire hojiin biyyi isaanii vaayirasii koronaa ittisuuf hojjete bu'a qabeessa ta'uu beeksise. Ministeerri fayyaa biyyattii Ayyugee Ookaa diinagdeen biyyattii sababa COVIDiin hanga sodaatame hin miidhamne jedhaniiru. Biyyi isaanii talaallii argatte kana karaa haqa qabeessa ta'een lammiilee ishii waliin ga'uuf hojjetti kan jedhan ministerichi tattaaffii vaayirasicha ittisuuf taasifamaa jiru milkeessuuf hawaasni addunyaa deeggarsa teeknikaa fi maallaqaa akka isaanii taasisu gaafataniiru. Akka Aljazeeraan gabaasetti Cote d'Ivoire biyyoota Afrikaa lama hanga ammaatti dhaabbata COVAX irraa talaallicha harkaan gaatan keessaa ishii tokko jedheera. Gaanaan Cote d'Ivoire duraa talaallicha argachuu Aljazeeraan dhaabbata fayyaa addunyaa wabeeffachuun gabaaseera. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Amma immoo wayitaa oduu ispoortii isin biraan geenyurraa geenyetiin jirra. Isaaf immoo Fayyeeraa Margaa toora irratti seenee isa daawwannee walitti deebina.